بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمتوتا وتفتوتا كينيا كان علاقة كيسا كان فجينيا كان دهين جستن أكاسما أواسي مسلمة بوتون بقى نجان جراتن سلام تانكي نكن جالالا كان كبجا بقيت تسهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isin jecha arra sagantaa gabaabaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Waa'ee sagantaa keenya kanarraa mata dureen isaa waa'ee rakkoo hawaasa muslimaatiin kan wal qabatu akkasumas keessa waan barumsaa ijoollee muslimaatiin kan wal qabatuu fi akkasuma hawaasa muslimaa naannoo keessa jiruu fi akkasuma naannoo biraatiinis kan wal qabatu ta'a. Kanaafi waan barumsaa jennu barumsi barbaachisummaa guddaa qaba jireenyaaf, dalagaadhaaf akkasuma waa'ee duudhaa fi barumsi barbaachisummaa guddaa qaba jireenya namaa keessatti jechuudha. Sanii wal qabsiifnee guyyaa har'aa asitti keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti na hordofaan affeerraa kiyya anaa dhufu. Mee rakkoo hawaasa muslimaa kanaan wal qabsiisee qabxii muraasa irraa haasofna. Kanaaf mee rakkoo hawaasa muslimaa akka biyya keenyaatti rakkoon hawaasa muslimaa baay'eedha, tokko lamaa miti. Keessaa mee waan gama barumsaa mana barumsaa akka jedhamu kanaan mana barumsaa akaadaamiitiin wal qabatee waa hedduutu jira kan waliin beeknu. Dhiibbaa ijoollee muslimaa irratti gahaa jiru gama waa hedduutiin jira. Saniif mee akka yookaan irraa odeeffattee quba qabdutti argina mee wanni dhiibbaan kun maal fa'a jettee beektame dhiibbaa jirga gama ijoollee muslimaatiin jiru kan gara mana barumsaatiin. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah. Amma ba'd naafiru keessanii galatoomaa kabajamaa isin jedha. Kaasilaa akkuma nuyi hunduu waliin beeknutti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti ummanni muslimaa zamana durii irraa qabee dhiibbaa guddaa keessa turuun isaanii beekamaadha. Namni seenaa musliimoota Itoophiyaa kana dubbisu guutuun isaa cunqursaa ummanni muslimaatiif mootummaan duraanii gara jabeenyummaa isaan ummata muslimaa raawwataa turan namni kamuu shakku jechuudha. Amma haa ta'u rabbiin alhamdulillah waan argan irratti rabbi galata galchuun gaariidha. Aga tokko fooyyeen nu argamee jira jechuudha. Garuu haa ta'u malee hundeen duraanii sanii wal qabatu hiddi waan yookiin warri duraanii sun karaa kaayee wayii haga ammaatu achi saabatee dhumatiitu jira jechuudha. Silaa akka seenaa keessatti ummanni muslimaa barumsa irraa ugguramu keessatti maal akka turan namni kamuu beekuu danda'a. Zamana Atsee Haayile Sillaasee keessatti ummanni muslimaa akka baratu hin dandeenye maqaa isaa jijjiiratee amantaa isaa jijjiiratee malee akka mana barumsaa seenne kutaa afurii ol taruun qabu kan jedhamu sagantaa akkasii kaa'amee akkasumas immoo afaan ofiitiin akka baratu hin dandeenye afaan ofiitiin illee baratu hin danda'u afaan oromootiin fakkeenya ummanni muslimaa keessatti afaan oromootiin baratu hin danda'u jedhan. Amma wanni sun garuu deemtee jijjiiramni guddaan dhufee haa ta'u garuu akkuma ati duratti kaasuuf yaalte manni barumsaa kamuu barumsi dhaloota kana sadarkaa guddaa geessuudhaaf biyya guddisuudhaaf barbaachisaadha jechuudha. Ati lama gahee guddaa qaba jechuudha. Namni barumsa qabne uumamaa takka waan bu'aa qabu jechuudha. Jiruu kanarratti argamuun isaa faayidaa qabu. Amma san keessaa tokko akka rakkootitti ka beekameellee dokumentiin gariin irratti barraa'ee jiru namni baay'een sarchii godhee lafa kaa'ee jiru keessaa tokko jira. San islaamummaan beektaa islaamummaan kun bu'uura qaba. Bu'uura kayoo waan sun argamtu malee ati musliima jedhamne jira jechuudha. Sakkee tokko fakkeenya akka salaataa jechuudha. Salaata jechuun rabbiif kadhannaa rabbii ibaadaa akka rabbiin ajajetti salaatu san geggeessus guyyatti yeroo shan hadiisa keessatti rasuulli yeroo isaan alayhi salaatu salaat jidduu nuutii fi warra amantaa biroo ka jiru ta'uu maalinni salaata qofedha. Garuu salaata kana yoo dhiise namichi maal ta'e amantaa islaamummaa irraa bahee jechuudha. Keessaa bahee jira jechuudha. Amma bootaa nuti xiyyeeffannu tokko asi. Amma ijoolleen barumsa irratti mana barumsaa keessatti irra baay'ee jechuudha. Irra baay'ee bootaa baay'eetti bakka salaataa kana dhiibbatu jira jechuudha. Manni barumsaa keessa salaatuun hin hayyamamu jechuudha. Fi ammoo ummanni Itoophiyaa keessatti ummanni jiraatu namni musliima harki parsantaa ol aanu beekamaadha. Garuu san ta'uu muslima ta'uun isaa beekama namni irra baay'een harki ol aanu muslima ta'uun beekama. Garuu manni barumsaa kun wal qixaa jenna. Amma namni kamuu ammallee seera keeyyata mootummaa Itoophiyaa keessa maaltu jira? Namni kamuu mirga amantaa isaa gaggeeffachuu qaba jedha.
duraan ammoo mootummaa duraanii keessatti amantaa biyyattii qabdu amantaa takkatti amantaa kiristaanaa qabdu. Garuu keeyyata ammaa kana keessatti federaalizimii akka ta'ellee haa ta'u sirna kana keessatti kan jiru namni kamuu amantaa isaa qabu san gaggeeffatu mirga qaba karaa fedhe. Amma yoos deemina ilaalla. Namni tokko mana barumsaa keessa yoo se'e ijoolleen akkas keessatti hin salaannee salaatuun qabda yoo jedhamu ofii ammoo seera islaamummaa keessatti seera islaamummaa keessatti namni salaata dhiise amantaa keessa gadhiise amantaa gadhiise mee as deemnee ilaalla ofii keeyyatti kan jedhu namni kamuu mirga amantaa isaa gaggeessuu qaba jedha. Oofachuu hin danda'a jedha. Oofachuu hin danda'a. Ofii ammoo salaatii jedha. Achi keessatti ofii ammoo achi keessatti sa'aatiin salaata si gahee jedha. Garuu achi keessaa bahuudhaaf barumsa jiru. Mee achi keessatti salaatii jedhan seera amantaa namni gaggeeffatu qabaa kan ibsanii wal gala. Waliin gal barbaade seera. Maarri kanaafuyyuu akeekni isaa maal kenna? Biyya kana keessatti amantaan qishuusi gadi qabamu waan akkasii kenna. Dhiibbaan jiraachuu kenna jechuudha. Amma biyyi marsi fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti uummanni musliimaa parsantaa Itoophiyaa keessa olaanaa naannoo musliimaa Oromiyaa keessa jiraata. Fakkeenyaaf godina Arsii naannoo Oromiyaa keessa godina Arsii bahaa garuu boodaa maqaa dhawullee hin jamne waan ta'eef godina Arsii bahaa keessatti ijoolleen baay'een haga sa'aatii ammaa kana dhiibbaan salaataa irra godhamaa jiru jira jechuudha. Ijoollee yoo akkam godhan ijoollee yoo gabbaate dhufanii qabxii irraa muran jechuudha. Shuuf qabxii irraa muran jechuudha. Namni sababa salaata geeffatuudhaaf qabxii irraa muran garuu seera islaamummaa keessatti namni salaata dhiise amantaa gadhiise jedhama. Garuu isa wajjin ammoo qabxii irraa muran yookiin ammoo jalaa baratan yookiin ammoo awwalmaa yoo godhan hin ayyamu. Ijoolleen akka nama jalaa baratuun silaa erga dhoorganii jalaa baratan dhoorganii amri isaa waan dideef jechuun jalaa baratan. Kan inni baratee irraa muruu jira. Kan inni baratee kan dura baratee kan gisee barumsaa salaatiin ala baratee achi keessa argameeyyuu jalaa muruu jira san bakka sani. Ifaatiifatti kun ergaa inni dabarsu maali? Ergaa inni dabarsu ifaatiifatti dhiibbaan amantii jiraatu. Dhiibbaan amantii jiraatu. Mee hiika akkamii qabu? Gabaabinatti tokko akka ijoolleen musliimaa amantaa isaanii kan irraa deebi'an godhudha jechuudha. Maaliif yoo akkas hin taane namni salaata dhiisisu jechuun amantaa irraa baasuudha jechuudha. Ijoolleen ammoo yoo akkasii guddattee booda gaafa guddattee yookiin taate illee amantaa salaata waan gadhiiftuuf dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Akkuma san waan garaa nama nyaattu silaa waa'ee qabxii kana irratti illee rakkina fuulduraa qabxii godhannee irratti haasofna. Ijoollee haga jala qabxii irraa muruun sababa musliima deebichaa qabxii irraa muruun waan beekamaadha jechuudha. Kanaafuyyuu fooyyeen guddaan furmaanni guddaa waan kanaa ummanni yookiin ijoollee musliimaa mirgi amantaa isaanii keessaayyuu utubaan islaamaa guddaan eegamuu qaba. Yoo kun eegamne ta'e walqixxummaan amantaa kan jedhamu sun hin jiru mirkanaa'e. Keeyyata keessa kan barraa'e sun hojiitti hin jijjiiramne jechuudha. Ammallee immoo gama waan jedhamu tokko jira. Manni barumsaa amantii kamirraayyuu bilisaa amantii kam achi keessatti geggeessuu hin danda'amu. Achi keessa seenaan barumsa qofaa jira. Amantii sun jechuun mee seerri sun akkami? An akkatti nagalee qabu. Garuu immoo mee si akkamitti sii gale? Amma beektaa wanni seerri mana barumsaa inni kana fakkaatan tokkollee addatti jira. Kana irratti yoo ciisan nama dubbisan tokko jira. Achi keessa illee maaltu jira dhiibbaan akkamii jiru namni kamuu garuu arguu danda'a jechuudha. Amma manni barumsaa amantii kamirraayyuu bilisa yoo jedhani kuni tokko faayidaan isaa achi keessa wanni barsiifamu waan amantiitiin bifa isaa akkana. Fakkeenyaaf seera amantii islaamaa akkana dalaguu qabdanii akkana godhaa jechuun itti barsiifamu maal malee waan hundaafuu wal qixa ta'u jechuudha. Akkasii barsiifamu jechuudha malee kamuutu inni barsiifama jechuudha. Amantii kamuutu fakkeenyaaf osoo waa'ee amantii kiristaanaa barsiisee waa'ee amantii kiristaanaa dhaadheessee amantii kaan arrabsee osoo jedhe ijoolleen kun waan akkam taa'u yoo warri amantii sana hin qabne bakka dhiibbaa irra ga'a jechuudha. Osoo faallaa sanillee dalagee warra amantii musliimaa barsiisee kaan jedhee dhiibbaa irra ga'a. Kanaafuu inni isaa wanni achi keessa barsiifamu waan amantaati walii ilaalchisuun jechuudha. Garuu achi keessatti ati dhuftee amantaa kee mul'atu amantaa kee gadi dhiisi jechuun hiika kanaa waliin qabatu. Yoo taate illee kana waliin. Ammallee immoo amantii kee qabdu san ala dhiisii kootu jechuun miti. Ala dhiisii kootu. Amantii kee qabdu san fudhu kootu garuu achatti waan amantii siin barsiifne jechuu malee amantii kee qabdu san ala dhiisii kootu jechuun miti wanni sun. Jechuun mee waan tokko amma Itoophiyaan kun biyya federaalizimii jedhamu kun sabaaf sablammii baay'ee of keessaa qaba beektaa. Seera inni ittiin bulchu keessaa nama amantaa kamuu silaa namni amantaa baay'ee jira kana hundaa wal qixxeessinii bulchinaa jedhanii miti. Ati ammoo yoo keessa dhuftee amantii kee gadi siin jette wal qixxeessinii bulchuun sun hin argamu. Hin argamu beekama. Kanaafuyyuu dhiibbaan mana barumsaa keessatti ijoollee irra gahaa jiru haga har'a mee waa'ee hijaabaallee waa'ee waan takka fuulduratti hin kaasna. Amma ammoo waa'ee salaataa tokkoffaa salaata irraa kaawwanni hundu. Ijoollee salaata achi dhiiftennaan amantaa isaa gadhiifte. Ijoollee xiqqeenyaan amantaa islaamummaa gadhiisuu irra guddisaa jedhamaa jechuudha. Kanaafuyyuu
wanni kun ummata muslimaatiif eegamuu qaba. Mirgi kun ummata muslimaatiif eegamuu qaba. Keessattuu biyya uummanni muslimaatti baay'atu biyya Arsii, Harargee keessatti naannoo kan hundattuu dhiibbaan bakka salaataa kana jira jechuudha. Yoo kun akkana ta'u naannoon biroo maal siif fakkaata hin gaafatini jechuudha. Akkana. Akkasii mee amma hiika akkamii qaba waan jedhu irraa kaastee turteeyyuu mee yeroo darbee waan akkanaa kun waan akkamtuuyyuu raawwatamaa ture waan jedhu kan itti deebinu ta'a kutaa itti aanu keessatti kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa itti aanu keessatti yeroo qabnu waan gabaabaa ta'eef kutaa tokkoffaa asumaan xumurraa kutaa lammaffaa keessa waliin deebina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.